akkuma argitanii akkuma isiniin jedhee kaaftaa hojjechaan jira. Akkuma argitanii jechuudha. Akkatti qabbasee hundumaa qopheeffadhee argitanii. Yaa hojiin isaa mi'a baay'ee nama gaafata garuu nyaanni isaa baay'ee mi'aa jechuudha. Seeraan yoo hojjetame. Garuu seeraan hojjetamuu baannaan baay'ee nama dabbara nyaanni isaa jechuudha. Kan gaafan jalqaba biyya kana dhufee gaafa nyaata kana nyaadhu baay'ee na jibbisiise dafii nan jenne. Garuu harka koon gaafan hojjedhu baay'ee jaalladha jechuudha. Jarreen kun gaafa isin hojii jalqabdan waan tokko isinitti hin dubbatan maaliif jennaan seeraan hojjettan taanaan hojii irratti baay'ee isaa namatti hin dubbatani. Yoo kan isaan hin jaalanne silkiidhaan kan harkaan qabachuu dhiisuudha malee hojii irratti ana mana kana hojjedhu kana godhinaan hin jedhan jechuudha. Humkooti kan beekee hojjedha. Akka barbaadetti nyaata hojjedha jechuudha. Kanatti dabalii sana godhinaan hin jedhan. Waan fedha koo ta'e hojjedha jechuudha. Amma fakkeenyaaf timaatimii silaa dhedheeressanii isin muru inni immoo akkasitti xixiqqeesseetan. Shunkurtii immoo argitanii akkasitti dhedheeresseetan. Bakka akka fedhii kootiittan hojjedha jechuudha. Natti hin dubbatan jechuudha. Sababiin isaa bakka nyaatichi waan isaan hawwateef malee too waan inni oofne ta'e akkasitti akka fedha kootti hojjedhu wanti isaan naan jedhan hin jiru jechuudha. Akkasin isiniin jedha. Kana fakkaata nyaatti kaaftaa jechuudha. Yoo qodaa baay'ee isin fudhata gaafa isa hojjettan baay'ee kana qodaa guutummaan manaa jammare duruma isaanuma harka caalummoo guutummaan manaa qodaa bichaa isin jalaa ta'a jechuudha. Akkas isiniin jedha hordoftoota Asnaa Yuutuubii. Asnaa sumaan jajjabeessaa goobasii mucayyoodha. Nama namaaf yaaduudha. Nama bira dhaabbatudha. Yoo jajjabeessaa like godhaafi share godhaafi subscribe godhaafi isiniin jedha jajjabeessaa. Asnaan nama goobasiidha. Asnaan garaan ishee homaa hin qabu nama namaaf yaaduudha. Isiniin jechuu jaaladha obboloota koo. Akkuma argitanii akkuma isiniin jedhee kaaftaa hojjechaan jira. Akkuma argitanii jechuudha. Akkatti qabbasee hundumaa qopheeffadhee argitanii. Yaa hojiin isaa mi'a baay'ee nama gaafata garuu nyaanni isaa baay'ee mi'aa jechuudha. Seeraan yoo hojjetame. Garuu seeraan hojjetamuu baannaan baay'ee nama dabbara nyaanni isaa jechuudha. Kan gaafan jalqaba biyya kana dhufee gaafa nyaata kana nyaadhu baay'ee na jibbisiise dafii nan jenne. Garuu harka koon gaafan hojjedhu baay'ee jaalladha jechuudha. Jarreen kun gaafa isin hojii jalqabdan waan tokko isinitti hin dubbatan maaliif jennaan seeraan hojjettan taanaan hojii irratti baay'ee isaa namatti hin dubbatani. Yoo kan isaan hin jaalanne silkiidhaan kan harkaan qabachuu dhiisuudha malee hojii irratti ana mana kana hojjedhu kana godhinaan hin jedhan jechuudha. Humkooti kan beekee hojjedha. Akka barbaadetti nyaata hojjedha jechuudha. Kanatti dabalii sana godhinaan hin jedhan. Waan fedha koo ta'e hojjedha jechuudha. Amma fakkeenyaaf timaatimii silaa dhedheeressanii isin muru inni immoo akkasitti xixiqqeesseetan. Shunkurtii immoo argitanii akkasitti dhedheeresseetan. Bakka akka fedhii kootiittan hojjedha jechuudha. Natti hin dubbatan jechuudha. Sababiin isaa bakka nyaatichi waan isaan hawwateef malee too waan inni oofne ta'e akkasitti akka fedha kootti hojjedhu wanti isaan naan jedhan hin jiru jechuudha. Akkasin isiniin jedha. Kana fakkaata nyaatti
kaaftaa jechuudha. Yoo qodaa baay'ee isin fudhata gaafa isa hojjettan baay'ee kana qodaa guutummaan manaa jammare turuma isaanuma harka caalummoo guutummaan manaa qodaa bichaa isin jalaa ta'a jechuudha. Akkas isiniin jedha hordoftoota Asnaa yuutuubii. Asnaa sumaan jajjabeessaa goobasii mucayyoodha, nama namaaf yaaduudha, nama bira dhaabbatudha. Yoo jajjabeessaa like godhaafi share godhaafi subscribe godhaafi isiniin jedha jajjabeessaa. Asnaan nama goobasiidha. Asnaan garaan ishee homaa hin qabu, nama namaaf yaaduudha. Isiniin jechuu jaaladha obboloota koo. Obboloota kiyyaa kunoo amma isa dhumaarra ga'ee hin jira jechuudha. Amma kunoo hunduma isaatu argitanii qaasaa hunduma isaas naqadhe amma fixadhee hin jira jechuudha. Isa dhumaa isaarra ga'ee hin jira. Isa dhumaa isaatii jechuudha. Amma maaliin godha isinitti fakkaata? Kana irratti kurfeeffadha. Beekaatan kana isa guddaa isaa fayyadame jechuudha. Maaliif jennaan yoo ani xiqqoo beekan fayyadamuu dhiisee jechuudha. Isa guddaa kanaaf fayyadame. Amma kunoo xumuradhee hin jira. Abeeti kaaya mi'aasa. Abeeti kaaya mi'aasa. Abeeti kaaya mi'aa kaaftaa. Kun immoo bakka yoo itti guddate gaarii mitinna qimamiidhuma jechuudha, waan biraa miti. Waan baay'ee isaa jarreen kun nana jenneef kanatti naqii sanatti naqinaan hin jedhan waan ta'eef kun kooti kan hojjedha waan ta'eef kanaafan immoo zanaa godhee hojjechuun qaba jechuudha. Zanaa godhee akka mindina mabba wasfaatiin namaa fudhatutti jira. Akkasumatti dha. Kanaafuu zanaa godhee hojjedheen akka gadi bu'utti mi'aayee jechuudha. Akka kun hundi isaa dhumutti akka nafne jechuudha. Giddiidha. Akkanan isiniin jedha. Jaalatamoo kabajamoo hordoftoota kiyyaa baay'ee isin jaalladha, baay'ee isin kabaja. I love you አችኋለሁ። I love you አችኋለሁ። እንደዛ ነው የምላችሁ። እሺ በጣም ነው የምወዳችሁ ውዶቼ፣ የኔ አዩኖቼ እንደዛ ነው የምላችሁ። እውነት በነገራችን ላይ በጣም ነው የምወድ ይሄን ምግብ በጣም ነው የምወድ። ለምን ሽታ ደስ ይላል። ሽታ በጣም አሪፍ ነው። ስለዚህ እኔም ደግሞ በጣም ደስ ይለኛል መብላቱ ማለት ነው። ግን ስራው ትንሽ ይሄ እቃ ቤት ሙሉ እቃ ነው። ለምን ያው እቃ ብዙ ይፈጃል ስለሆነ እንደዛ ነው የምላችሁ ውዶቼ። አሁን ጨርሻለሁ። ፈታ ማለት ነው በቃ ጨርሻለሁ። ትንሽ ቆይታችሁ ነው። አብረን እንብላ። በጣም ጣፍጣል። በጣም ምርጥ ምግብ ነው። ስለዚህ ውዶቼ እንደዛ ነው የምላችሁ። አመሰግናችሁ።